Akkam jirtu hordoftoonni fi jaallattoonni Qubee Jenereeshinii nageenya badhaadhaa. Sagantaa barumsa keenya darbeetiin lakkoofsa 0 haga 100 kan jiran waliin dubbisnee bal'inaan ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Achi keessatti maalummaa lakkoofsaa fi mallattoolee lakkoofsaa waliin kaasnee barannee turre. Mallattooleen lakkoofsaa 0 haga 9 kan jiranii fi isaanumatti dhimma bahuudhaan lakkoofsa kamiyyuu barreessuun akka danda'amus ilaallee turre. Barumsa keenya har'aa keessatti ammoo lakkoofsa 100 haga tiriliyoonaa jiran waliin dubbisuudhaan ni ilaalla. Kanaafuu haga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Sagantaan keenya kun yoo isinitti tole hiriyoota keessanitti firaa, isinis laayik, sabskiraayib gochuun akkasumas immoo yaada yoo qabaattan yaada keessan nu kennuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Gara barumsa keenyaatti. 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 3 qaba 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0 4 qaba 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 0 qaba 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 9,000 miiliyoona 0 6 qaba jechuudha. Biiliyoona 0 9 qaba jechuudha. Tiriliyoona 0 12 qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa barumsa keenya har'aa asumarratti goolabneerraa haga sagantaa birootiin wal arginutti nagaatti.